Sheyni keenya Sheek Awwal Idris viizaanis citee tikkeettis alada galgala. Sonke nagaa haa ta'u. Amiin. Sagalee kanatu iyyuu har'a hin jiru. Hin qabame. Maallaqni Sheek Awwal Idris fudhanamaa ture. Maallaqa baay'eedha jedhamee dubbatama hawaa kanarratti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Du'aa'ii kana amiin jedhame. Ifaan kee haa dabalamu. Amiin. Nuurri kee haa dabalamu. Amiin. Aafiyaan kee haa dabalamu. Amiin. Umriin kee haa dabalamu. Amiin. Izni rabbiitiin bismillaahi jenneen rabboo maqaa rabbiitiin jammarre. Amiin. Ya Rabbi amiin. Kottu bismillaahi nagaa si haa godhu. Amiin. Kottu keessoon kee nagaa haa ta'u. Amiin. Lafeen kee sammuun kee qomni kee garaan kee dhiigni kee dhukti kee nagaa haa ta'u. Amiin. Keessoon kee nagaa haa ta'u. Amiin. Sagalee kanatu iyyuu har'a hin jiru. Hin qabame. Waan takka haasa'uu hin danda'u. Maal jettanii eenyuun isaan? Sheek Awwal Idris. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma waliin aamin jennee sagalee isaanii dhageenye namni du'aa'ii kana kadhataaru Sheek Awwal Idris. Daa'ii biyyattiin kun qabdu ija biyyaati, ija keenya, abbaa keenya, sheeka keenya. Akkasuma uummanni keessa dhaabbattanii, ala dhaabbattanii, dhiira taatanii, shamara taatanii gargaaraa turtan galatooma. Warri kaleessa gargaartan, warri dheengadda gargaartan, warri har'a gargaartanus galatooma, warri gargaaruu deemtanus galatooma. Sheyni keenya Sheek Awwal Idris viizaanis citee tikkeettis alada galgala yookaan guyyaa guddaa halkan akka gara biyya ambaa deemanii biyya alaa deemanii yaala argatanuuf murtaa'ee jira. Inshaallah yoo Rabbi jedhe numa deemu. Kanaafuu waan baajata guddaa gaafateef uummata keenya karaa akkaawuntii garaagaraatiin sheeka keenya biraan haa dhaabbannu, sheeka keenya wal taanee haa wal dhaannannu, sababaa sheyni keenya fayyuu haa taanu, sheeka keenya gartanii dhukkuba kanarraa nasrii ta'uudhaa fi sababaa haa taanu, haa jajjabaannu, jajjabaadhaa. Warri kaleessa jajjabaataa jirtanus galatooma. Sheekas Rabbi nuuf haa fayyisu. Rabbi nuuf haa fayyisu. Nagayaan Rabbi nuuf haa galchu. Nagayaan Rabbi nuuf haa geessu. Waan hidhates Rabbitti nuuf haa guutu. Nama gartanii sheeka takka lama jedhee gargaare hunda ulaa rizqii Rabbi isaanii haa banu. Ulaa milkiidhaa Rabbi isaanii haa banu. Ulaa aara galfii Rabbi isaanii haa banu. Sheeka keenya aafiyaa isaanii guutu Rabbi isaanii haa kennu. Sheek Awwal Idris har'a sagalee isaanii dhabne kaleessa sagalee isaaniitiin beeynaa hadha Rabbi nuuf haa deebisu. Ilaahiin qoma keessatti waa biqilee isaan qabe kana kaaliqni keessa kaa'e hadha keessa Rabbi nuuf haa baasu. Ummata sababaa hafuura isaanii ukkaamame deebifna jedhe ukkaamsaa jireenyaa Rabbi isaanirraa haa kaasu. Ukkaamsaa yaaddoo Rabbi isaanirraa haa kaasu. Ustaaz Isaaq Rabbi sinarraa haa jaallatu. Akkasi al-ulamaa warasatul anbiyaa'i jedhan. Har'a ka osoo nabiyyiin jidduu keenya jiraatanii kan isaan dhukkubsatu nu ta'aniiti. Hundi kun akkuma qalbiin keenya gubatu ni beeyna. Isaanis ulamoonnis dhaalaa ambiyootaa ta'anii isaan ulamoota birattis taanaan keessaayyuu miidiyaa tokko irratti torban tokko uwwisanii biraa dhaabbachuu osoo hin taane namoonni asirraa iyyanu waa biraatiif miti jechuudha. Akkuma isaan yaala gahaa argatanuufi malee waa biraatiif miti. Kanaaf daawwattoonni asirraa nu daawwattanus miidiyaa tokkorraa miidiyaarraa torban tokko uwwisnee biraa galuu qofa osoo hin taane eessa ga'aniiru dubbiin Sheek Awwal akka isaan itti keessa jiranu akkuma miidiyaarraa nuti dubbannu kanaa miti jechuudha. Akka namni yookiin dubbatu wayii kanaa miti. Abbaan akka isaan dubbii wayiin dubbatamne namatu bira taa'ee eega jechuudha. Kanaaf inshaallah akka waan dandeessanu bira nuuf dhaabbattanuu isiniin jenna. Sheefaayis. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asirratti xiqqoo siidaa waan dubbatamu koo dubbattaniitu wanti silaa itti dabalu maallaqni Sheek Awwal Idris fudhanamaa ture. Maallaqa baay'eedha jedhamee dubbatama hawaa kanarratti. Garuu maallaqni funaaname xiqqaadha. Afaaniin baay'ateera, gurra namaa keessa baay'ateera, ergaanis baay'ateera. Garuu garii wa'adaadhaa garii immoo akkuma kanaan haasa'ame wanti dhufe akka wanti yaala isaaniitiif banamerra qaqqabe maallaqa xiqqaadha. Ammallee hanga barbaadame sana hin geenye. Amma maallaqni suni akka birrii Itoophiyaatti walitti qabameera gara birrii biyya alaatti jijjiiramuudhaaf deema yookaan riyaala yookaan doolaratti jijjiiramuu deema. Gaafa gara sanatti jijjiirame maallaqa xiqqaa ta'a. Dhukkubni kun dhukkuba guddaadha as keessa qaruudha as keessatti waan dadhabameedhaaf biyya alaa deemaa waan ta'eef achitti maallaqa guddaa gaafata wanti kun. Akka biyya keenyaatti tilmaamaan gara miliyoona 5 olii gaafate. Miliyoona 5 kun gaafa achi deebi'u uma xiqqoo si taate.
Mileeniyoo kaan gara riyaalaatti deebifne ta'e 20 wayii waan akkana taate. 20 wayii immoo waa gochuu hin dandeessu. Kanaafuu maallaqa guddaa gaafata waan ta'eef achi deebifamaara waan ta'eef maallaqa guddaa gaafata. Wanti bu'e xiqqaadha waan ta'eef ammallee gargaarsa gaafata. Amma wanti tikkeettiin citee deemsaaf kaa'ame jalaa eegalla waan ta'eedhaaf deemaaran malee hin eegalla jedhanii maallaqni ga'inaan deemaa jiran. Egaa hammuma arganne kanaan iyyuu yaala jalqabna jedhanii asii tikkeettiin kutamee gara biyya Sacuudii Jiddaan deemuudhaaf murtaa'ee waa hunduu xumuramee jira. Hin deemamaa jira achi gahamee rakkin namas hin oolu. Ta'uudhaaf malee xumuramee yennaanii miti maallaqni kun walitti qabame jechuudha. Kanaaf jennaan gargaarsi keessan akka irraan dhaabbanne gara jirtan walirraan amma maallaqni ga'utti hin eegamu. Hin eegamu hamma sanatti hin eegnu wanti kun immoo dhukkuba hamaadha dhukkuba hatattamaan nama ajjeesu waan ta'eef dhukkuba nama eeggatu miti rabbumatu eegee yoo naan ga'e malee dhukkuba sa'aatii 24 itti fudhatu jira. Kanaaf jennaan itti jabaatamee maallaqni kun galuu qaba namni arjoomuu qaba nama kana hambifachuu qaba. Haga dhumaatti haga isaan mana isaaniirraa ba'anii achi ga'anii achi nagayaan mana isaaniitti galanutti waliin jiraachuun gurra keenyatti qabuun ija keenyarraa qabaachuun harka keenya rabbitti ol qabuun dirqama keenya nuuf ta'u inshaAllah. Barakallahu fiikum. Ulamaa'iidhaaf nama waa beekuuf dhaabbachuun jaalala ergamaa rabbiitii qabanu ittiin ibsachuudha. Maaliif jennaan ergaa ergamaa rabbii kallattiin fidee nuun gaara waan ta'eedhaaf. Kanaafuu sheewwal jireenya isaanii guutuu jireenya diin taa'ifatanii jiraachuutu har'aa jireenya duniyaa harkaa isaan dhabsiise. Kanaaf nuti immoo itti jabaannee jabeessinee qabannee galmaan nageenyu rabbi sina barakeessu isinis rabbi sina jajjabeessu rakkinaa fi dhukkubaa fi yaaddoo hunda rabbi sinirraa qabu nagayaan nuuf tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.